bilbilli keessan ija akkasin jaamsu beektu. Viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffachuun waa irraa hubadhaa, hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Dhukkubni ijaa eye macular degeneration jedhamu yeroo durii namoota umuriin isaanii gara dullumaa jiru irratti mul'achaa ture. Yeroo dhiyoo as garuu dargaggeessaa fi dargaggeettii umuriin isaanii 18 hanga 35 gidduu jiran dhukkuba macular degeneration jedhamu kanaan hedduminaan qabamaa jiru. Namoota kanneen irra caalaa bilbila isaaniitu miidhaa kanarraan ga'e. Keessumattuu biyya keenya keessatti namoonni hedduun itti fayyadamaa fi of eeggannoo isaa wallaaluun jaamina ijaaf saaxilamaa jiru. Namoonni yeroo hedduu bilbila fayyadamtan mallattoolee kanneen akka iji keessan kan duraarra diimachaa deemu, iji keessan ofiin isin bo'u, sararri qajeelaan jallatee isinitti mul'achuu fi wanta argitan qulqulleessitanii ilaaluu dadhabuu mallattoolee macular degeneration kanaati. Wantoota isin guyyaa guyyaan irra deddeebitanii gootanii fi har'arraa jalqabee sirreeffachuu qabdan, akkasumas ija keessan jaamina irraa ittiin baraartan tokko tokkoon gaggabaabseen isiniif himaa hanga xumuraatti daawwachuu hin dagatinaa. Osoo gara qophii kiyya guyyaa har'aatti isin hin dabarsin dura, barumsi kun namoota hedduu bira ga'ee jaamiinsa ijaa fi miidhaa bilbilli isaaniitti fidurraa akka baraaramaniif hundumti keessan mallattoo laayikii tuquun barumsi kun akka isaan bira ga'u gochuu hin dagatinaa. Bilbila keenya yeroo fayyadamnu ifa biluu laayit jedhamu maddisiisa. Biluu laayitiin kun agartuu ija keessaniillee jaamsuu danda'a. Seeliiwwan footoreesiiptar jedhaman caasaa ijaa reetinaa jedhamu keessaa ajjeesa. Seeliin kun dhaabbataa waan ta'eef si'a tokko duunaan akka seelota biraa deebi'ee uumamuu hin danda'u. Ifni bilbila keessanii biluu laayit jedhamu kun ammoo seeliiwwan kunneen baay'inaan akka du'an gochuun ija keessan hanga jaamuutti isin geessuu danda'a. Of eeggannoo fi akkaataa itti fayyadama isaa wallaalu. Biluu laayitiin bilbila keenyaa kun miidhaa cimaa akka inni namarraan geessisu taasisa. Miidhaa isaa keessaa inni jalqabaa macular degeneration kan jedhamu dhukkuba ija nama jaamsuu danda'udha. Sababni guddaan dhukkuba kanaa namoonni hedduun halkan ibsaa erga dhaamsanii booda bilbila isaanii yeroo dheeraaf fayyadamu. Bilbila keenya sa'a tokkoof dukkana keessa fayyadamuun ammoo rakkoo keessa nu galchuu qofa osoo hin taane kaanserii ijaaf illee nu saaxila. Akkasumas yeroo hedduu bilbila gadi jedhanii fayyadamuun dhukkubbii dugdaa fi mormaaf nama saaxila. Saayinsiin akka jedhutti namni gadi jechuun bilbila isaa yeroo dheeraaf fayyadamu waa dubbisuufis ta'e waa barreessuuf jechaadha. Nama morma isaa irratti meeshaa kiiloogiraama 12 ulfaatu rarraafatee baatuun wal qixa. Kun ammoo suuta suutaan maashaa mormaa fi dugdaa osoo nutti hin beekamne akka dadhabanii fi umuriin dafee akka dullooman taasisa. Haala kanaan yeroo dheeraa booda dhukkubbii mormaaf dugdaaf nu saaxila. Namoonni baay'ee yeroo ammaa dhukkubbii dugdaan rakkachuu irratti argamu. Kanaaf jechas yaalii hin barbaachifneef yookaan opereeshinii ta'u jechuudha. Sababoonni dhukkubbii dugdaa hedduun jiraatanis kunis sababa isaa keessaa isa jalqabaa ta'uu danda'a. Of eeggannoo isin gochuufii qabdan yeroo bilbila fayyadamtan ifa keessa fayyadamaa. Halkan yoo ta'e ammoo ifaa yookaan ampuulii banuun fayyadamaa. Akkasumas biraatinesii yookaan ifa iskiriinii bilbila keessanii xiqqeessuun fayyadamaa. Kan ifa gara ija keessanii seenu to'atu akka hin dadhabne taasisa. Caasaan kun dadhabnaan ammoo dukkana keessa waa arguu ni rakkattu. Akkasumas lafti xiqqoo dukkanoomnaan iji keessan waa adda baasuu ni rakkata. Dabaluunis bilbila keessan madda ibsaa yookaan chaarjirra gootanii gonkumaa nama hin dubbisinaa yookaan bilbila hin haasa'inaa. Akkasumas yeroo bilbilli keessan chaarjitaa jirutti heedfooniidhaan muuziqaa hin dhaggeeffatinaa. Akkas gochuun bilbilli keessan akka dho'uuf sababa ta'a. Kunis balaa hanga du'aan namarraan ga'uu danda'a. Akkasumas hirriba dura sa'aatii dheeraadhaaf bilbila hin ilaalinaa. Hirriba dura yoo xiqqaatee sa'aatii 2 bilbila ilaalaa yoo turre rakkoo hirribni nu qabuu dhiisuu nu mudachuu danda'a. Kun ammoo sababa ifni biluu laayitiin narvii ijaa hanga sammuu keenyaatti deemuun namoonni yeroo hedduu heedfoonii gurratti kaachuun sagalee isaa ol qabuun dhaggeeffatan caasaan gurra keessanii dibbee gurraa jedhamu miidhamuun fagoorraa waa dhaga'uu dadhabu. Akkasumas gurri keessan hanga duuduutti isin geessuu waan danda'uuf heedfoonii keessan sagalee isaa gadi buusuun dhaggeeffachuu qabdu. Akkasumas halkan yoo raftan bilbila eegdan hin qabdan yoo ta'e cufaa kaa'a. Ofirraa fageessuun kaa'a. Dammaqsituu yookaan alaarmii guuttanii mataa dura kaachuurraa of qusadhaa. Akkas gochuun raadiyeeshiniin bilbila keessan irraa maddee qaama keessan miidhu ni xiqqaata. Bilbila mataa dura kaachuu rafuun garuu raadiyeeshiniin bilbila keessan irraa maddu sammuu keessan waa miidhuuf rakkoon waa irraanfachuu fi kaanserii sammuuf illee isin saaxiluu danda'a. Akkasumas ijoollee daa'imatti gonkumaa bilbila hin kennina. Keessattuu umuriin isaanii waggaa 3 gadi warra ta'anitti. Yeroon kun yeroo sammuun ijoolleetti guddatu waan ta'eef raadiyeeshiniin bilbila keessan irraa maddu ammoo guddina sammuu isaanii daangessuu danda'a. Kanarraa kan ka'e rakkoolee kanneen akka waa irraanfachuu fi barnoonni akka hin galleef gochuu yookaan dandeettii ariitiin waa yaadachuu isaanii miidhuu danda'a. Kanaaf bilbila bakka itti kennitan TV irraa fageessitanii teessisuun fiilmii daa'immanii yookaan fiilmii ijoollee garaagaraa akka isaan daawwatan godhaa.
Itti dabaluunis bilbilli keessan rakkoo dhala dhabuuf isin saaxiluu danda'a waan ta'eef keessumattuu dhiironni yeroo bilbila keessan kiisii keewwattan elektiroomagneetik raadiyeeshiniin bilbilli keessan irraa maddu sanyii kormaa yookaan ispeermii ajjeesuun hanga dhala dhabuutti isin geessisuu danda'a waan ta'eef yeroo deemtan yoo kiisii keessa keewwattan yeroo teessanii fi mana seentan ammoo kiisii keessaa fuudhuun bakka biraa kaa'a malee kiisii keessa keewwattanii hin taa'ina. Hanga danda'ameen yeroo bilbila keenya irratti dabarsinu yaa hir'isnu. Kana jechuunis dhimma barbaadnutti fayyadamnee lafa kaa'u. Bilbilaan yoo nama dubbisnus ergaa barbaachisu dabarsuu irratti qofa haa xiyyeeffannu. Dabalataanis rakkoolee kanneen akka dandeettii xiyyeeffannaa keenyaa hir'isuu, araada nutti ta'u, dhukkubbii harkaa keessumattuu yeroo baay'ee waa barreessuu fi iskrool gochuu irratti kan ka'edha. Bilbila walitti aansuun yeroo dheeraaf fayyadamuun rakkoo keessa nu galcha malee bu'aa baay'ee hin qabaatu. Akkasumas yeroo hedduu bakka tokko taa'uun fayyadamna waan ta'eef sochii qaamaa gochuurraa nu dhorka. Kun ammoo dhukkuboota kanneen akka dhukkuba sukkaaraa, furdina garmalee fi dhukkuboonneef nu saaxiluu danda'a. Akkasumas jarmii dhukkuba fidaniif madda ta'uu danda'a. Haala nama ajaa'ibuun qorannoon akka mul'isutti moobaayilii namoota hedduu qulqullummaadhaan harka 18 mana fincaanii isaaniin gadi. Sababni isaas namni harka isaa yoo dhiqatu moobaayila isaa garuu dhiquu hin danda'u. Silaa kana waan ta'eef yeroo garaagaraa harka xuraawaan moobaayila keenya tuttuquun hin oolu. Kun ammoo baakteeriyaa yookaan jarmiiwwan deebisanii dhukkuba nutti fidan akka irratti wal horan taasisa. Namoonni hedduun harkuma bilbila qabaniin osoo hin dhiqatin deebisanii nyaata sooratu. Kun ammoo baakteeriyaawwan yookaan jarmiiwwan kunneen qaama keenya keessa seenanii dhukkuba akka nutti fidan taasisa. Kanaaf yogguu nyaata nyaannu harka nyaata nyaannuun bilbila qaqqaburraa of haa qusannu. Mallattoolee kanneen akka iji keessan ofiin isin booyuu garmalee diimachuu fi isin gubuu akkasumas wanti ilaaltan qulqullaa'ee isinitti mul'achuu dhabuu yoo ofirratti argitan atattamaan gara mana yaalaa deemuu gorsa ogeessa fayyaa fi dawaa barbaachisu fudhachuu qabdu. Namoonni hedduun yeroo ammaa of eeggannoolee kanneen wallaaluutiin ija isaanii dhabaa akkasumas miidhama garaagaraatiif saaxilamaa jiru. Keessumattuu biyya keenya keessatti namoonni hedduun bilbila isaanii daangaa malee fayyadamuutiin rakkoolee kanneen akka jaamiinsa ijaa, kaansarii ijaa, duuduu fi dhibeewwan garaagaraatiif saaxilamaa jiru. Namoonni kunneen irra caalaan isaanii dargaggootaa fi dargaggeettii garuu gorsaa fi of eeggannoo gahaa gochuu dhabuurraan kan ka'e miidhaalee kanneeniif saaxilamaa jiru. Namoonni tokko tokko gorsa kana akka qoosaatti fudhachuu fi hojiirra oolchuu dhabuun ni mul'ata. Kun dhibee hamaa qaama miidhamaa nama gochuu fi lubbuu namaa balleessuu danda'ullee ta'uu beektanii hiriyoota keessanii fi maatii keessanillee hubachiisuun dogoggora kanarraa akka deebi'an akka taasistan asumaan isin gaafadha. Warreen kana dura wantoota kanneen beekuun of eeggannoolee kanneen gochaa turtan. Ammas jabaatanii itti fufuun fayyummaa keessan akka eeggattan asumaan dhaamsa isiniif dhaama. Walumaa galatti of eeggannoowwan kunneen dhala namaaf barbaachisaa waan ta'aniif yeroo bilbila keessan fayyadamtan wantoota hin taane irraa of eeggachuun fayyummaa keessan eeggachuu qabdu. Kanaan ala miidhaalee kanneen ammaa saaxilamoo ta'uu dandeessu. Kanaaf har'arraa jalqabuun wantoota kanneen irraa akka of eeggattan asumaan isiniif dhaama. Barumsa kanarraa waan guddaa akka hubattan abdii guddaan qaba. Akkasumas hiriyoota keessaniin dhaga'een bira akka ga'utti viidiyoo kana laayik gochuu fi hiriyoota jaallattaniif sheer gochuun dagatina. Warreen YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan sabiskiraayib gochuun gorsa fayyaa fi odeeffannoo garaagaraa akka argattan asumaan isiniif dhaama. Warreen yaadaa fi gaaffii garaagaraa qabdan gara Facebook peejii kiyyaan naquunnamuu dandeessu. Warreen hanga xumuraatti daawwattan guddaa galatooma. Qophiin keenya guyyaa har'aa asuma irratti raawwata. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.